يا ربي خي خنارجو وان براجي تشمر بعد جال شرب توقف فرتي عمري نوديرادو لما فرتي دلا سيدوبان ولديمو نوتي سيدوبان جرا واني نبرسيسو قبديو كان جباتي اوف نبرسيسو رتي اوف ما نبرسيسو رتي چورا مالف جناني ديني خراهد دورانو سسينه نو ميرو جروان تيبي دينا في فراد ولا لي جران تنجي هندي فولي والفكاتا خناف تاني سترامدو اوف نبرسيسي بكتي قبنو دمني خرتي قبنو دمني اشتاتو متي ديمنو دمني وان دبنوس ولا لي بكتر كامبن بكت دبرتين تينيا أكاسيتي بيجسلا وليد أبتن يرو تكنولوجيا نكنا غرقدتة نمنك أرومي خنا خيستي كرشي همس بابني جاني غبا نكنا ما هيك عفيدة نجد أفتر في غبا خايتي لبونا ما أوتوك هيدا بوينسي إممان هذا إيسا بيجتستي خرات بكمهون دتو كستي ميدا مجروي چوداني بينا واي خينيني بينا چودا أنا بيت جيتي ياده هدو جباس بربادو هيك يافي خناف ممان وتوك إيسا أني تيرو بدن دمنا سنيفوس الأورمو والجل هريرته تكو تاتي أفان تكو دبته كوكا هدورة سبا خنافي لا في ترى بقى سودن ديسي جتودا هنگار ران تنادتي وان سينا نتيجة جت لغاربي غافتله قردله سيدوبا ديمه واحد دوم برد سرائي ألفا دوغلتومي وتوفانا خانكي خانا أخيخا harkaa qabdu akeeka akka si bareeche kana jechoota akka si faaye kana haayoo akka si bareechite tan otoo nu barsiifte jechuu barbaadeetii kanuman dubbachuu barbaadaa jaal shurubbee kiyya naaf jiraadhu umrii dheeradhu horii bulii deebanii dagaage. Leel ulfaadhu galatoomii aamini amaan siin tuqin gaariin siin darbini galatooma hundi keessanuu. Sagaleen nu olii maali yoo? Aboo? Bo, ya kau dia mau saja nih warna ini. Kesini mau mandi mana? Ilmu, kesini maya ini. Yoro mohunda kadir kama garte hon fashion itu kan mana ya? Aduh. Rupanya gota hadi tesil marketo, nupon site cerita itu ketemu galatomi sinjada. Ya watana man sitti amadda gota hadi dese jechana matille hillalini nup jajjaba sinjada ke Abshir galat Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naga faya jirta ala kay. Faya galat. Wallahi ya moga heddu tak garu wahid dusra ala jirra wallahi sinje heddu tak sunu galatomi garu ilma sabah yo jan siyalati sinamna wallahi billahi nama sabah VTV ku kamun garu tanati wan kanarra akka fare to bala guddo baka bala tidam site sila wa me ka tam wanne ti gote kuni garam yo dinte garam bayanin tete silara kon guddalle do boke nama sabah VTV ku kam hakka kay dianas ka ba chut bari jara dalota dufulle wahid dusra bala nutille kana inshallah sirran war misra dalu khaysha inshallah rabbi je wa hunda fu jabadu ammo takatanin sinju lal wahid du tujra abba fete khamma kare fu gasti tanete aske al bodam fa wan deb abban fer wan fer aju deb sa tak kalam to profession kanine wan tak kasim fitu wani khadi si madabba kana gode bar suna abba ma wan kana gode mucamba dinka bubar hatu ambe ni murtafa hatu ra kun ka amanti jire yero me isa ka jelfachuni dandenya isa dugatti muni dandenya rakko ka kabu hawasa yero ummanni tokko wa balleesse of keessatti hammate eessatti baafte torbaatam jetteemi sunu badiidha badiisitu haqa kee of dhowween talti obboleetti teeti ar amma kun of fidi jooni wamau biraan qabdu namni tokko sugudde biyya arabaa nu jira maasitti tolana amma silleen nu ol jira anaatti deemu jira sanumaanitti si deemu jira makiinan tokko gaafa nama gaafa makiinan tokko nama fuudhu abbaa biratti hin deemu san biraan ga'ee maallaqa harka fudhatamoo odoo nama achiin geessin maallaqa fudhatu. Takkitiin tunu gahaadha. Mushaawara jechuun biyya fedhe keessatti waan nama gartee bakka akkuma jiinaa qabdi. Arabni fedhe sarraafaa isaas
Lama ammoo maallaqni osoo intalti tun bakka itti deemtu hin makiinan dhufee fuudhuu fi maallaqa akkaawuntii kennatanii naqatu no kumni shan san hojiirra oolee hin oolle. Maaliif? Osoo sadaffaadha. Maallaqni sun yeroo akkaawuntii seenu abbaan sarraafa ergu ni murata abbaan baasu ni murata waan ta'eef bakka sadiitti yoo murame arfaffaa arabatti dhufa waan ta'eef maallaqni sun ciramee dhuma kumarratti 100 murataa beek namni. Niin sobe? Akkana. Namni maallaqa isaa kasaaruun barbaadu waan ta'eef achi achi hin ergu. Feekidha yeroo modura intala xalafanii karatti akkana taate araba biraati yookaan waan addaa waan biraa hanjessuuf keessa waliin barreeffamoo jira. Abbaa harka keessaa qabu yaa alamallah. Siigalee inni arfaffaadha. Warrooti sheekootii fi guguddaan namni jaarsooleen hoggaatti dubbatan warri intala san fidi ilma keenya yaa ilma kiyya fidi janiin suni Muzambil kuma shan sirratti ergame nama Afrikaa jirutu duubee fuudhee sitti erge gasti irratti hawaasa Oromoo nama 46 irratti namni deenii nuu fuudhu eenyu namni maallaqa nu argu eenyu janii makiinaa sanii godhani intalaaf makiinaa nu ergite galatoomi maallaqa sana immoo ergame galatoomi noolin irra ta'ee jiraate akkuma nan seenee agartee waan bakka san irra ta'e ana guutaa fidi namicha jeen sanitti kun kana qaba kumni torba intaltis dhuftee namni biraa 2,000 irraa kafalee 5,000 nyaatanii torbaami walitti 7,000 ka biraa hoggaa himatan 14,000 mi 14,000 intalti tun Awurooppaa dhattee janii maan gaafatin eessatti baaftee hoo maan gaafatin namni Itoophiyaa nama fiduu san hin gaafan. Kana. Maalin gaafita hayyee maallaqni keessan sinii kafalama jechuun guddaa dhabdanii xiqqoo siniin dhaqqabna irra dibaadha Oromoorraa fuuna silaa nurraan bahu ni iyyina ittiin daldalanna wanni immoo narratti duulaniif nama tokkoof deebisaa godhe. Ati hattuudhaan intalti tun bahuu dhabnaan haga sa'aatii haganaa eeggadhu sanii achi bakka san namni jiru waraan bilisummaa Oromooti maatii keetillee namatti erginee jirra. Abaluu namni qeessan hogganuu jiru. Rakkoon fidinii qofaan jeen nama dhuunfaa nama badii dalageen hin jeen warri kaanoo maaltu duula isaan bansiise hatta sanirra darbee feemisootummaan yeroo san haati faate isaa wal faallaa turaniimi har'aan isatti dubbannaan maamma shurrubbeen nu arrabsaa oolee maallaqa kafaleen nu arrabsaa oolee jettee maakki fi mubaarak ol waamtee mubaarak waa takka quban qabu haa galatoomu rabbi umrii isaa dheeressu jennaan maal du'aa gootaa jetteen maallaqa kennee achi deemee nu arrabsaa oole shurrubbeen nama arrabsoo dhageessanii beektan sani keessattuu nadhoofaa sinii gala shira biraatu jira shira kana ammoo gadiiguu qabu anaafse Akkas jaalaqi dhageeffadhu akkuma ati ammettee wallahi gurguddaatu waan kana gartee Muzammil wajjin nama jajjabaat harka keessaa qaba dhibbatti. Dhagee abbaan fedhe mucaan kun milkeerra jira waan ni hagana mucaa kana qabe konkolaataa achitti boquma 70 jinni kaasama kana miti mucaan fuula dura fudhatamee deebisee kasila lubbuu ani saamute bakka gartee maallaqa namni bakka ishin deeyte maallaqa itti himatu akka gurguramu jirtu ifa gartee miliyootiin fi ajjeesa waan irra jettee hangaan sadarkaa san geesse bakka tana waan biraa. Ayyee shurrubbe yeroo tokko maama keenya yeroo tokko ne yaadee dabalachuu barbaade. Wanni isin beekuu qabdan taabiin sabni Oromoo nuti hanga har'aan tanaatitti atilleen wallolaa waan tanatti miidhamu jiru lubbuu Oromtittii saniiti jechuudha. Lubbuun Oromtittii sanii ani yaada keetii fi jechi kan kee wallahi billaahi kumaan hin jijjiiru. Siigalee kumaan hin jijjiiru maaliif jennaani milyoon yaanni isin jettu ana ajandaan an godhatinaadhaa jechuu jirti jechuudha. Milyoon nuuf tasgabbeessaa ta duraati. Milyoon nuuf tasgabbaa'uu qabdi. Maaliif jennaani bu'aa ba'ii jiruuf jireenya keessatti isii mudatte malee tana as keessatti akka daawwitiitti wallaalu jirre malee waan biraatii miti. Maamma gara keetiin mijoollee nu gorsii waan ammaan tana deemu jira. Hedduu takkan argu jira miyyoo waa hedduudha ani ajandaan an godhatinaadha maal jechuu jirti isillee nu gorsaadha jechuu barbaadeeti karaa kanaan jechuudha. Karaa biraatiin ammoo maallaqa gubbat dabalu sanillee jala nu deemtanii nuuf xiinxaltanii isin gurguddaan keenya nuti ni barra nu baruudha barbaanna. Suudi Arabiyaa tana keessa jirra jara keenya. Wanni tun yoo nurraa qitte malee shamarran keenya bilisaan hin dalagatu jechuudha. Hattuun akkasii gaafa hidda gad dhaabbatte miskiinni akkatti socho'ee dalagatee fooyyeessuu danda'u hin qabu. San gubbaan miyyoo tana bakka dhalattin bakka isiin jechuun miidhama isii jechuudha dhibbatti illee yoon kaasuu baadhee reefu tana matara tuqeetiin jira jechuudha. Dhiibbaa gubbaan dabaluudha.
maaliif jennaani yeroo isiisan bira dhaabbatan jirti malee yeroo isiisan itti dhaabbannu hin jirru. Kanaaf hanganuman dabaluu barbaadee Maammat ati hara kanaan nuuf gorsi miyyoodha. Miyyoon daa'imaa tarii jecha namaatiin illee waan hedduu namni ammaan tanaa afaanumaan sijjeessa waan ta'eef dubbii namaarraa qollofattee jiraachuudha qabdee erga lubbuun nuu baate isii tana jechuu barbaade ulfaadhaa galatoma.